Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenyi keenya jaalaaf kabajaa bakkuma jirtan isin haadha qabu isiniin jecha har'aan tana qabannee kadhufne qophii qoriiti. Qophiin qorii saartuu dastuu maqaan keessan akkam wal fakkaata waliin ana dabalatee jira hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan afeerraa teenya tan kabajaati. Gaafi lentiya gaafi nani qopheeffadde gaafi afoola afaan oromooti yookaan immoo mammaaksa afaan oromoo mammaaksa bakka duwwaa eenyutu sirriitti guutuu danda'a qabxii isinii qabaatiin deema saartuu injifata moo atiitu injifata yaani wanti kun oromummaa hojii wal qabata yaa oromummaa hojii akkasii wal qabata namoonni hedduun afoola afaan oromoo yookaan immoo mammaaksa afaan oromoo nuti keessattuu oromooni mammaaksa keessatti ergaa dabarfannaa mammaaksa keessatti dubbii finnaa dubbii gabaabsoo feete mammaaksumaan fixaa jechuudha. Sanin bakka duwwaa godhee gaafadha eenyu akka irra danda'u walumaanuu qalaallu ta'a dasturraan eegala. Hayyee. Gaafii tokkoffaan akkanatti dastuu. Dhahaan callisanii darban daash nama dhayaa. Mataa. Dhahaan callisanii darbatan mataa nama dhayaa. Deebi'ee mataa si dhayaa jaa argattee jirta. Gaafii lammaffaan saartuu fi. Yoo harkaa dhaban daash nama hin jaalatu. Bari. Yaani. Gaafiin deebisaan akkana yoo harkaan qabaanne ollaan nama hin jaalatu jedhe. Ollaani. Yoo ati harkaan qabaanne hiyyeessa yookaan immoo harka qalleeyyii yoo taate ollaan illee sin jaalatu. Ollaa qabaatu hundumaa sin jaalanne. Akkasitti dhalaa godhu ollaa keeti gaameree osoo fagoo hin dhayine yoo ati harkaan qabaanne ollaan kan keetu sin jaalatu. Kanaaf dalagadhaa jechuudha ergaan isaa. Adabbiin saartuudha mudannoo ishiin dabarsite takka keessaa nuuf himti. Mudannoon ani biitanatti qabu bakka dalagaa deemeetiin dalagaa kan hin deeme fagoo miti asumaan haaromsaa takkaatiin deema achi booda bakka kamiin dhaqee qaaltiin naa hojii madaamti hojii deemeetiin baadiyyaa nageessite baadiyyaa harreen niyyitii wanni ishee jirtu guutuun niyyitii ni tolti hedduu takka tajaajilti gara achi dhaqu garuu hawwummaan osoo natti dhagaamu dasna jechuu ture bakka waan biyyatti irra ture san cufa waa'ee achitti agareef. Achi booda gizeen ishee wajjin achi torbee lama teenye gizeen ala ishee wajji gabbee ijoolleen arabaa guutuun kararra dhaabbattee hin ilaalti. Mana keessaa gayyaatee gurraatti dhaabee. Kalara dhufeetu. Ni dhaare. Ijoolleen tana taa'uun firaan arge tanaatu dhufee dhaabbatee hin ilaala. Ansanuu jechuun yeroo sanitti aaraa hin garsiisu zim jeetiin koostar jee deemaa. Gara naqabee hay bakka. Gara bisoo guddillee naqabeetiin ga'ee jirti. Maali? Yoo nas birachi dabaree jee ijoolleen karaa taphatu guutuun taphatu jirtus dhaabbattee tuma nalaalti maaliif hin beekon. Takkaa nama gurraachaan garreessaa? Na dhibti. Baadiyyaan naqee. Nagaree anu baadiyyaa nama gurraachachitti nagaree. Jechuun baadiyyaa akkasii sanis miti jechuun gizee siin jiru baadiyyaa amma fakkeenya osoo as waan ta'e bakka biraa amma bakka naannoo fi dalagee jira kan namni gurraacha hedduun jiru. Gizee achi dhaqu immoo akka waan nama gurraacha kana takkaan argini. Ati gaafsan dhuftee hangam takka gaafte? Hayi naan jaalaa badanii ijoollee xixiqqoon. Dhuftee hangam takka? Wallahi dhufee baatii jaha akkasana baatii afur taa'eetiniin baatii afur biitan taa'ee erfan taa'ee boodan seenee gizeen seenu yeroo duraatti fin dalagaa takka san dura dhaqee baay'ee takka dalagee gareen san dhaqe. Gizeen dhaqu osoo achii qaaltii biraa gata kaa'uun taa'een dhaqee silkii tan xiqqoo saniin qabaa. Bakka saruma qabadheetiin itti waa mana shidaa takka itti banadhee orruu kas deemaa wala guyyaa guutuu. Naan jaayee maalitti ni bakka hedduu. Gurraachummaa ga'ee daarte. Ilmiti amma anaatu saayirraa qulqullina qaba maan na tuffatanii waan jiru bakka agartee isaan gurraachummaa hayya kana laaleen na tuffatanii naan gurraachummaa hayya hedduun jaaladha asumaanuu akka riseetii. Gurraachummaa keenya qabeenya keenya galatoomi. Gaafii sadaffaa dastuu suuta ejjetan suuta nama waraantii. Qoreen. Jeeree guutii. Suuta yoo ejjetan suuta qoreen nama waraantii. Ijoolleen akka ijatti ilaalan daash nama keessaa baasti. Ija nama keessaa baasti.
Akka jetti ilaalaa tu biyya saka sabasti. Idumatti ilaaltu isa saka sabasti. Waraabessi biyya isa hin beekne dhaqeet daash naafaa jee. Rumii naafaa jee. Rumii maal? Wallahi jeega. Ay siroot. Beekaati si dhabu fedhe. Okay, adabbiin akka waraabessatti gizee sadii usta. Lama takka naaf. Jinni lama. Beeni baata. Bakka sadii saddeet. Waraabessi takka agarra. Akkanaaf itti garuu. Agaree anaaf waraabessi wal lalbaa isa keenya irratti. Harreen jalaa nyaatee. Waraabessi biyya isa hin beekne dhaqeeti kalloo naafaa jee. Laa hawla wala. Akkuma nayyaade. Kalloo jechuun rumii osoo hin taane. Beekaati si dhabee si hin jenne ogummaa duraan. Namni sartu namni waan hojjetu dhabe daash lafaa guuraa. Namni waan hojjetu dhabe xaafii lafaa guura jaalla lafa gallaqee. Hin qaanfattu daash qaanyessiti. Waan beeku tan qaanfachiistu jiru. Yaani namni qaanfanne nama qaanfachiisa. Oh, bareechitee deebisee waliin. Hin qaanfattu nama qaanfachiisa. Hin qaanfattu nama qaanfachiisti. Ija jabaan daash naman sa'u. Jabaa naman sa'u. Kasi. Ayoo jechuun. Beeku waaqa. Jabaan laafaa naman sa'u. Adabbiin dantee haadha naa taate haadha normaala warra baadiyyaa taatee na agarsiista. Yookaan ishitee anaaf osoo hin taane. Miyyoon tun eessuma kutte dhiiroo warraan tana guyyaa guutuu ala kana barbaadaatu man ishee eegadoo eegaatu man oole. Sa'aa tana asii eegganne asirii rabbii azaanamte gaahinoo osuman ishii eeguuti. Way intala tana eessuma irraa dhaqa dhiiroo. Namni akkaataa fardaa beeku daash hin bobeessu. Wallah. Siin dhufne. Naan dhufne. Yaalire. Maali? Namni akkaataa fardaa beeku namni yaani akkaataa fardaa beeku ulee isaa hin bobeessu. Ni tumaniini. Dastuun adabbiin ishee nu kofalchiisuu danda'udha yookaan immoo waan nama kofalchiisu wayii namatti himudha. Okay, yaadadheetiin duruu qablee. Isin kofalchiiste dhiiste hin beeku garuu hanga irratti ogummaa yaadadhee na kofalchiiste. Jechuun baroota dheeraa duraa umrii kee waggaa 10 walitti akkasii uummati yaadne ergee. So namtichi tokkotu wallahi karaa xurree takka jira asiin dalloo karaa keessa deemanii asiinis achi nan baasu asiinis achi nan baasu yoo kaayif duraan deema yoo kaayif duubaan deeme ganda deemuudha. Namtichi duwidda galeeti Tanzaaniyaatti achi gara galee jechuudha dalloo kana fuula deebi'ee silkii asoo jiraan silkii irratti hin agarre laa. Bilbila asoo jiraame akkana laala harkaa fi wajjin qaama isaa guutuu akka rooraasaa haasaa beektee. Egaa maraataan se'an silkiin se'an. Numaan wallahi fiigeetiin mana deebi'ee gara laganaa namtichi ammas ogguuniin galee gallaalu ammas na afaan ol deemu jiru. Mana dhaqeetiin uummatni salaatu jirti. Miila isii qabee miila duubaan naanna'aa kanatti yaali salaatatti jirtu dubbattire miila qabee kan akkatti ishiidhaan naanna'aa dubbattu jeena dubbachuu diddee namtichi silkii fixatee keessa deeffatee qullaa deemaa miree fokkasee haasuu jiru. Amma dhufee ogguunni karaa biraan dabaru fayyee qabaa miree ummiyyee osoo inni dabarre ilaala kaatti deemtaa salaata itti deemtaa. Namtichi dabaree ummaan diyyeenaa laalu diddee soo. Asoyin dabarre naa laali. Booda maaliin karaa deemtee ittiin akkana amantu. Namni ilkaan bareedu. Daash hin qabatu. Yaadadha. Isuma yaadadha yaa. Habaa walitti hin qabatu. Ni bareeddaa afaan kasa ni bareeddaa isin hin taane. Namni ilkaan bareedu yookaan immoo miidhagu hidhii walitti hin qabatu. Argattee jirta. Nama jechi hin madeessine bakka duwwaan hin madeessu. Gochi. Maalin?
يعني نما ما فكين هو جتشا سينجامي جتشي سون سما ديسن جتشو ولا يتعالى نما ما ديسن بيتام سو يوغو تشانسر راوتاني لين جتشا فاني نجالو cinaa akka nama argatuuti nama gochi nama jechi hin madeessine waraansiin madeessuu jaa deebin yani silaa gocha san keessaa waraansa itti argatte amma sin adabamoo sin dhiisare hembe ulee fi waraansa edda adda waraansi waraanaa ulee daree bishaan yeroo nama nyaatu bakka duwwaa kofalchiisati Si kofalchiisaatu maree bakka malee jiru. si kofalchiisaa maal godha Silli qimsagaa. harka billaattu so Kaameraan nalaala jira arsaniif hin sodaadha. Tole jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophii qoriidhaa qabannee dhufnee taarraan tanaa kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.